Ashamaar kafuunee kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhihaanne isinitti mukassifaana turwaane jirsoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti ilmaan Oromoo 500 oli galma abbaa gadaa keessatti hidhamanii turan keessa namoonni 16 gara hin beekamne geeffamanii jiraachuun barame. Bal'ina isaa Umar Sabawaan qindeeffate qaba. Hidhamtoonni galma abbaa gadaa irraa fe'amanii gara biraa geeffamaa jiru. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti ilmaan Oromoo 500 ol galma abbaa gadaa kan bulchiinsa magaalaa Kamsee keessatti argamu keessatti hidhamanii akka dararamaa turan isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Hidhamtoota galma abbaa gadaa keessatti hidhaman kana humni addaa naannoo Amaaraa butee gara biraa oofuuf kan yaalaa ture yoo ta'u, birmannaa maatii hidhamtootatiin fashalaa'uun konkolaataan isaan fe'uu dhufe illeen qullaa deebi'ee galuun kan yaadatamudha. Amma akka gabaasni nu gahe ibsutti namoota 16 ta'an baasanii gara hin beekamnetti geessanii jiraachuu jiraattonni madda nageenyatti himanii jiru. Namoota gara hin beekamnetti geeffaman keessaa muraasa kan maqaan nu gahe Ahmad Ali, Birruu Hussein, Saalih Baqqalaa fi Muhammad Urjii namoota jedhamanidha. Namoonni kunneen eessa akka geeffaman ilmaan Oromoo duukaa bu'anii hordoffii akka godhan dhaamsi jedhus darbee jira. Odeeffannoo dabalataatiin ilmaan Oromoo Walloo jumlaan hidhaa keessatti dararamaa jiru. Godina kana aanaa Jillee Dhummuugaa kan magaalaa Shawaroobii keessatti hidhamanii turanii fi kan amma gara mana hidhaa Awaashitti geeffaman keessaa muraasa kan ammaaf maqaan nu gahe isaan armaan gadii kana. Tokko Aliyyi Hassan Aliyyi, 2 Abdulaziz Idris Ahmad, 3 Ahmad Adam Aliyyi, 4 Sheikh Hussein Abbaa Muudaa, 5 Sheikh Ahmad, 6 Muhammad Hassan Musa, 7 Ruffaa Adam, 8 Andaraase, 9 Umar Hamiduu, 10 Umar Garbisoo, barsiisaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa, 11 Fayyisaa barsiisaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa, 12 Sa'iduu Muhee, 13 Waamus Falee, 14 Adam Muhammad yookaan Bilxuu namoota jedhamanidha. Namoonni maqaan isaanii armaan olitti isiniif eeraman kun hidhamtoota mana hidhaa Awaashitti geeffaman keessaa isaan muraasa. Namoonni lakkoofsan 14 tahan kun hidhamtoota keessaa haa ta'u malee mana hidhaa Shawaroobii keessatti hidhamee kan ture namoota 500 olidha. Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran feestaalii gurraacha akka hin uffanne ittifamaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaa Sayyid Dawwee waan qindeeffate qaba. Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran feestaala gurraacha akka hin uffanne ittifaman. Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran feestaala gurraacha akka hin uffanne ittifamanii jiraachuun dhaga'ame. Waggaa tokko oliif lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Suudii keessatti gidiraa argaa jiran uffata qaama irratti uffatan dhabuu fi qorra dandamachuuf feestaalii gurraacha qaama ofiitti maranii uffataa turan. Ta'u malee yeroo ammaa bulchiinsi mana hidhaatiin dhowwamnee jedhan. Tibbana fuula miidiyaa hawaasummaa irratti erga duulli feestaala gurraacha uffachuu eegalamee fi haalli lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa Suudii jiran ibsamuu eegalee qaamoleen nageenyaa mana hidhaa hidhamtoota irraa feestaala guuruun dararaa biraatiif saaxiluu isaanii hidhamtoonni komatu. Lammiileen kunneen manneen hidhaa garaagaraa keessatti waggaa tokko oliif hanqina nyaataa, bishaan dhugaatii, uffataa fi qilleensa qulqulluu dhabuun dhibee garaagaraatiif saaxilamuun rakkataa jiru. Namoonni dhiiga tufan kanneen lubbuun dabranii fi ammallee dhibee irra jiranis baay'ee ta'uu himu. Rakkoo qorqalbii fi dhukkuba qaamaa shifaneessuuf kanneen saaxilaman haala hammaataa irratti argaman akka jiranis gabaasa turuun keenya ni yaadatama. Dhibeewwan kanaan hidhamtoonni 10 caalan kan du'an yoo ta'u kanneen lubbuun dabran keessaa irra caalaan daa'imman ta'uu maddeen ibsanii jiru. Kana malees dubartoonni ulfaa haala rakkisaa kana keessatti dhibeewwan garaagaraatiif saaxilamuun akkasumas afata malees simmintoo qullaarra waan jiraataniif rakkoolee garaagaraatiif isaan saaxiluu himu. Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararaa argaa jiran kanneen mootummaan Itoophiyaa gara biyyaa nu galchuuf yoo hayyamamoo hin taane dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koomishiniin olaanaa dhimma baqattootaa fi dhaabbileen mirga namoomaaf falman gara biyya sadaffaa nu geessuu irratti haala nuuf mijeessu uummanni keenya sagalee nuuf haa ta'u jechuun dhaammatanii jiru. Kun kanaan osoo jiru waajjirri qoonsiilaa Itoophiyaa Jiddatti argamu beeksisa amajjii 11 bara 2022 baaseen lammiileen Itoophiyaa Jiddaa fi naannawaa ishiitti argaman kanneen paaspoortii hin qabne sanadoota imala lammummaa qulqulleessuun paaspoortii qopheessuu kan eegale yoo ta'u, Ruwaandhala 13 bara 2022 irraa eegalee sanadoota eenyummaa keessan ibsan qabattanii akka iyyattan jechuun kan ibsa yommuu ta'u, kun
uummataaf yaadamee osoo hin taane tooftaa maallaqatti sassaabanii jechuun balaaleffachaa jiru. Jiraattonni Jiddaa dhimmichatti dhiyeenyaan hordofaa jiran waajjirri qoonsiilaa Jiddaa lammiilee galmeessuuf maallaqa gaafata. Paaspoortii kennuufis maallaqa dabalataa gaafata. Adeemsa kana hunda xumuruuf ammoo ji'a 3 hanga ji'a 6 fudhata. Lammiilee kanaaf waan fala ta'uu miti jedhu. Waraanni faashistii Abiy Ahmad xiinxaleeyyii Amaaraa waliin ta'uun gocha sanyii duguuggaa uummata nagaa irratti raawwachaa jiraachuun barame. Bal'ina isaa akka itti aanutti isiniif dhiyaate. Waraanni Bilxiginnaa xiinxaleeyyii Amaaraa waliin ta'uun gocha sanyii duguuggaa raawwachaa jiraachuun dhaga'ame. Waraanni Bilxiginnaa kufaatii irra jiru kun xiinxaleeyyii Amaaraa waliin ta'uun gocha sanyii duguuggaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun beekamaadha. Godina Wallagga lixa magaalaa Gimbii ganda Duwwaa 3 naannoo Laga Gabaa jedhamee waamamutti guyyaa dheengadda jechuun gurraandhala 14 bara 2022 waraanni Bilxiginnaa kun dhukaasa uummata nagaa irratti banuun dargaggoo Iddoosaa jedhamu ajjeesanii jiraachuun dhaga'ame. Dargaggoo Iddoosaan uummata keessatti nama hedduu jaalatamaa fi nama siyaasa kamuu irraa bilisa ta'edha jedhu maddi keenya gabaasanuuf laate. Oduma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa kanas xiinxaleeyyiin Amaaraa Sibbuu Sireetti dargaggoo Biqilaa Ejjetaa jedhamu ajjeesanii biraa deemanii jiraachuun barame. Waraanni faashistii Abiy Ahmad xiinxaleeyyii Amaaraa waliin ta'uun bakkoota garaa garaatti gocha sanyii duguuggaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun beekamaadha. Gama oduu biyya alaatiin gaanfa Afriikaatti argamaan addaa US Liiver Faayildi dilbata darbe Finfinnee imaluun isaanii beekame. Bal'ina isaa dabalataan marsabaa waan qindeeffate qaba. Ergamaan addaa US David Starfield dilbata darbe gara Finfinnee imaluun isaanii beekame. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa US David Starfield dilbata darbe Finfinnee galuun isaanii himame. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa ibsa baaseen ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa David Starfield daawwannaa hojii guyyoota 2 gurraandhala 13 hanga 14 bara 2022 yaalii waraansa Itoophiyaa karaa nagaatiin xumuruuf taasifamu tumsuuf imaluu isaanii ibse. Ambaasaadar David Starfield turtii isaanii guyyoota 2tiin mootummaa Itoophiyaa, Gamtaa Afrikaa, bakka bu'oota UN fi dhaabbilee mirga namoomaatiin wal arganii akka mari'atan dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Ned Price ibsanii jiru. Ambaasaadar David Starfield gara Itoophiyaa imaluun isaanii kan dhagahame erga rakkoo humnoota Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduu jiru karaa nagaatiin furuuf mariin itti fufee jira jechuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibseen booda. Itti aantuun barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Aminaa Muhammad abdiin nageenyaan ni jira jechuun ibsa kennuun isaanii ni yaadatama. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhihaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaa fan daawwachuu barbaaddan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jala dhaqaa isiniin jecha waan nu waliin turtaniif galatooma.